Mokali sawwaa'ee keef jedhee nama meeqa walii walitti bu'aa oliika. Maal? Shamara waan hin ta'eef waan hin taaneef na dirqisiisuu barbaada ture. Yeroo hojii walitti nu fidu ofiinsi dubbisa. Ammaaf garuu isa walii waan nan hojjedhu hin qaba. Irra daddarbaa isa waan barbaachisu. Amma xumurree irra deemuu dandeessa. Dubartii giiftii jedhamtu beektuu jedheen gaafadhe. Maal siin jedhan ree? Naaf yaaddu koo galatoo. Isi malee akka isaan jedhu. Si malee maalan qaba itteeti. Isa dhugaa. Garuu ati immoo nu wadhu malee xannoo biizii ta'e qabu. Yaa haa ta'u. Maybe galgala dafee humbee isin arga. Sini. I'll make him one out of please. Tore. Hey, Devishu. Maal kofaki? Laaqana nyaatte? Amma dhiyoo nyaadha. Galatoo. Fuulli kee gaarii miti. Yookiin buna dhugika? Yaa. Xiqqoo turiin dhuga. Sinim nama. Silaan boodas waan kana dhagahuun keenyaaf. Maal? Giiftiin namicha waliin hidhata wayii qabdi jedhan. Namicha isa kam? Abbaa qabeenyaa tootii waliin. Dhugaa keetii deebi. Dhugaa. Sin ajaa'ibu? Ishiin namoota hundumaa waliin rakkoo wayii qabdi. Amma yeroo waa ishee yaadu baay'ee bitaanatti galaa jira. Nagaa bultee gifti. Kammanis. Seen taa'e. Tole. Ifama. Ganama kana kanatti mun qaban ture garuu maal? Nagaadhamte? Nagaadha. Maal seeti? Mindaa ji'a kana kaffaluu hin qabnu. Mindaaf guyyaa 3 qofatu hafe. Isatu na dhiphisee jennaaniin. Maalaa goon? Okay. Waan dandeenyu hundumaa ni goona. Dhibbachuu caalaa fala barbaaduu nuuf wayya. Tole. Maaliin godha? Guyyaa muraasa dubbaatu hafe jedheenii. Ifama ammoo akkuma dhuftee mindaan jiru sin jechaa jirra. Rakkoon qabu. Kun dirqama kiyya. Yaadda'in. Tole. Ilaa. Yoo nuti kaffaluu dadhabne immoo obbo Guutaa faatti miti. Isaan kan ji'a kana nuufaa kaffalan. Lakki. Mindaa ofii keenya hojjennee kaffaluu qabna. Isaan carraa hojii nu uumaniiru. Nuti immoo mindaa kaffaluu caalaa bu'aa guddaa argamsiisuu qabna. Sirrii keedha. Mindaa hojjettoota hundumaa meeqa akka ta'e na beeksisi. Tole.
Firoomsa. Nama argiteetta barbaadeen ture. Bakka bunaas hin jiru. Wal barbaacha keessan kun baay'ee namadeeti. Mana kana akka maalitti ilaalaa jirtu isin garuu? Hundi keessan garee mataa keessanii waan ijaarrataniif sanatti fakkaatan. Garee maali? Anu hojiifan isa barbaade. Isa qofa hojii barbaaddaa? Hanaan hojiif yoomna barbaaddee beekta. Nama biraasiituus hojii barbaaduu dhageen beeku. Moo kan keessa lama maata dagulaa? Yeroo hojii walitti nu fidu ofiinsi dubbisa. Ammaaf garuu isa walii waan nan hojjedhu hin qaba. Dhugaa jettee? Mana kana keessaa maal isin malee lammoo hojjetu jira? Maal nageenya? Tole, isa bilbilaa caalaa qaamaan na hubachiisuu dandeessaa? Jalqaba tasgabbaa'ii na dhaggeeffadhu. Inni isin ilaallatu isin si gaafadheenaaf deebisi. Okay. Oomisha keessan laaboraatoorii erginee ture. Qorannoon laaboraatoorii oomishi keessan gad bu'aa akka ta'e agarsiisa. Nuti immoo oomisha minimaa ulaagaa barbaachisu hin guunne uummataaf hin beeksifnu. Kun ejjennoo keenya. Kanaafuu yoo dandeessan oomisha keessan sirreessaatii fidaa. Yeroo jalqabu gaheen keessan beeksisuu malee oomisha keenya madaaluu miti. Itti aansuun kaffaltii guddaa akka isiniif kaffaluuf jirru waan dagatteen itti fakkaata. Nuti isa hojjenneef akka kaffalamuu barbaanna. Namoota garaa keenyaaf buluu miti. Hawaasa keenya immoo amanamummaadhaan tajaajiluu barbaanna. Amanamummaa jalqaba nyaadhaa bulaamee isatti deebitu. Irra daddarbaa osoo hin barbaachisu. Amma xumurree irra deemuu dandeessa. Isinitti hafe nuti iddoo biraattis beeksifachuu dandeenya. Tole, isa yeroo keenya gubdaniif garuu akka itti isin gaafannu beekna. Tole, amma deemuu dandeessaa? Gatii keessan garuu hin argattu. Ani iftuu miti. Iddoo Kutaa yeroon si ilaalu waan gammaddee jirtu fakkaata. Asis immoo yeroo dhufu gammadaa jirta. Namu shakkiin koo sirriidha jechuudha. Yaa har'a baay'ee gammadaa deebisu. Maaltu argama? Har'a oduu gammachiisaatu jira. Oduu gammachiisaa? Waan addatee maaltu argama? Isa booddee hunduma keessanitti nan xinnoo ishee naawusi. Amma natti maalidha? Deebishoo gammachuun walumaan gaafa ta'u bareedaa jedhamti. Kanaafuu dhagoon kennuur. Hundaafuu ati baga gammadde. Kan isin walammattanii taa'uuf jirtaniifan. Ani immoo kaleessa waa'ee keef jedhee nama meeqa waliin walitti bu'aa ooleka. Maal?
Maaliif walitti buuta? Maalin godhare? Namoota callisanii oduu odeessantu isin gidduutti dubbii uumee jedheen akka isaan lammatatti hin deebineef isaaniin akeekkachiisaa oole. Ishoo waan gaarii goote. Garuu immoo deebisha. Dippiloomaasiitu fayyadamtee gaariidha. Argitee humna caalaa jaalalli waan guddaa jijjiiruu danda'a. Jaalala? Siifa ta'u. Hundaafuu baga araaramtan. Inni guddaan isadha. Jabaadhu isin jeequ. Naaf yaaddu koo galatoo wada sirriitti taasifna tole. Maaliif nama barbaadde daddafi haasa'isa kuriiti hojiin qaba. Har'a waan barbaadde jedhii na waami. Siin iyyama garuu yeroo biraa isaan na waamin. Har'a waatu jira jechuudha. Bunicha naa buusime. Maaliif nama barbaadde? Maal seete latii koo? Qarshii xiqqoo tokko ni barbaadeen guyyaa gaafa miindaan ba'uttanii immoo sii deebisa dhugaa rabbi anoo of biran tursiisu. Haasa'ii xumurii faasi dhaggeeffadhe malee sakuriiti. Aniyyuu eenyuu raayin barbaadan jechaa jira. Waan si dhibu immoo mindaan ji'a kanan jiruudha. Abdii kutadhu. Mindaa qaba jettee immoo nama liqeeffatteeti waan hin taane keessa galta. Of eeggadhu. Maal jechuudha? Maali hojiirra jirramini akkamitti mindaan dhabama? Maani hin qoostaate? Nuti hojjechaa jirra. Dhaabbanni immoo hojjechaa hin jiru. Inni guddaan garuu hojjechuu keenya osoo hin taane hojjechuu dhaabbataa si tole. Inni illee dhugaa keeti. Garuu maaliin jiraanna gaa'ii waan isaa maaliin jiraanna? Ani maaliin beeka? Kadhannaadhaan jiraanna taakaa sakuriiti. Sakuriitiin ani jireenyaa abba. Tola dhiifama sammuu sakuriiti. Eessatti baddee dhuftana? Asuma hojiif iddoo wayii ga'een dhufe. Har'a oduu gammachiisaatu jira. Maal ta'e natti himi? Isaas itti himi. Yaa. Operational tiimii hundumtu wal geenyee irratti haasofne. Tole. So asumatti waamu? No, lakkii. Laliseedhaan biiroo gubbaa duwwaa jiru sana miitingii fakkatti fayyadamnuuf qulqulleessaa jedheenii ture. Achitti wal argina. Tole. Seegi. Nagaa ogaltee giifte. Akkam seeni? Nagaa. Seeni taa'i. Asumarra taa'u. Eeyyii taa'i. Rakkoo maalii qabu? Atis keessummaa kiyyaa'u. Haa ta'u. Lagumaan na barbaadde? Eeyyee garuu ji'a kana miindaan hin jiru jedhanii naan immoo dhimma guddaa tokkotu na rakkisnaan isa si gaafachuu dhufeen giiftii koo. Eenyutu jedhe? Lati jedhaka.
Guyyaa miindaan ba'uttanii si deebisaa. Qarshii xinnoo ishee illee haa taatu naa liqeessannaan miindaan hin jiru naan jedheen maanni waan akkasii geefti. Sanyii. Isaan dhiisi. Miindaan ni gala yaadda'in. Ati hojii makeetti jabaadhu. Namni hojjetu immoo yeroo hundumaa gatii dadhabbii isaanii argata tolee. Tolee galatoomi. Fayyaa naa ta'e giiftii koo. No, rakkoon qabu. Isa hojjetteef siif kaffalama. Galatama kana barbaachisu. Ta'us wantichi salphaanatti hin fakkaatu humnaan. Ndoo dhugaa keeti. Haa ta'u ka. Tole. Nagaan turaa hojiin deemaati. Baay'ee. Tole. Amma jalqabuu dandeenya. Hundumti keessan iyyuu waan dhuftaniif galatoomaa. Har'a baay'ee gammadeera. Hojii yeroo darbee dhufeetuun hojjetiin hafni sana. Hojii biraa bakka buusuuf dhaabbata tokko asoosisee ture. Dhaabbatichis nu waliin hojjechuuf fedha guddaa qabu. Galatoomaa. Dhaabbatichi dhaabbata tajaajila laatudha. Nuti immoo hojiin keenya tajaajila isaanii qulqullinaan beeksisuudha. Lati, ati akkuma kanaan dura kalaqa haaraa kalaquudhaan hojii keetti fufta. Deebi, ati immoo gama beeksisa wantoota jiran sirriitti yaadi. Guys, ani ganama kana waajjira isaaniin ture. Tajaajilli isaan laatan gama qulqullinaan waaw baay'ee kan nama boonsudha. Kanaafuu ariitiidhaan hojii kana yoo hojjenne waajjira keenyaaf galtee tokkodha. Maal yaaddu? Kun baay'ee gaariidha. Yeroo gabaabaa gidduutti waan milkeessinu natti fakkaata. Waaw. Waan guddaa hojjettee dhufte. Kanaafuu dafnee hojiitti galuu dandeenya jechuudha. Eeyyeen. Waajjirichi waajjiroota gurguddoo biyya kana keessatti argaman keessaa isa tokkodha. Waajjirichis maqaan isaa 2T jedhama. Akkas ni galuuf guys, dafnee gara hojiitti galuu qabna. Atattamaan. Maal? Tuuti? Yaa. Tuuti. Never. Yaadi. Madanda'amu. Dhaabbata kana waliin hojjechuu hin dandeenya. Galatooma. Xumureera.
Hojjechaan hojjedhu jettee istiidiin jiran jechaa jirtaay. Maarree kun maal isaatu si ajaa'iba? Akkam akka isheen godhachaa baate hin argineeti. Ajira jeessanii bultii keessa tuutu sin. Nyaadhu kamaarree. Maal dhageenyaa biran? Waa malee lubbu bulchine. Maayin nagaa miti moo? Nagaadha. Yoo dubbatte dubbadhu. Yookiin ka'ii deemi. Sila yeroo walgayitii ba'een bilbila warra tuutii tokko barbaade bilbili. Tuutii maqaan ishuu namaan qabamu tuutiin ishee abadu. Maal bilbiltee? Dubartii giiftii jedhamtu beektuu jedheen gaafadhe. Maal siin jedhan ree? Beennaadha. Hooggantuu dhaabbata keenyaa turtee naan jedhe. Abbaa qabeenyaa dhaabbata keenya waliin olitti buute hojii gadhiiftee soktiteedha. Kanaaf akkas godhachaa turte. Maarree ani hojii arganne mindaan nuuf qaqqabe jedheen egaa isin bishaanitti naxxanii baatanii. Laloo nu maal goone? Ishee too du'een argamu leedi. Hundaafuu waa jiru. Waa malee jidda isheen. Deebishuu argitee namoota akkasiitti dhiyaatanii hubachuun barbaachisaadha. Tarii turaamaa wayii qabaachuu danda'u. Isa sirrii kee jette. Garuu immoo kan giiftee addadha malee. Tuutii? Yaa tuutii. Never. Yaadi. Hin danda'amu. Gift. Akka yeroo darbe sitti hin barbaadu. Garuu nuuf ilaali. Namicha wajjin hidhata akka qabdu dhageera. Garuu hojjettoonni kunis nyaatanii buluu qabu. Maatii qabu bar. Please. Please Gift, waan tokko sirreessuuf yaali. Yaa. Amalli tokko isiniif haaraa ta'uu danda'a. Garuu amma dandeessan na hubachuu yaalaa. Mindaan hin jiru beeka. Isaaf jedhee garuu an cufantu fi deebisee arraabuu barbaadu. Namicha tuutii waliin hidhata tokko hin qabu. Achitti manaa jiran ture.
inni garuu shamara waan hin ta'eef waan taaneef na dirqisiisuu yaala ture. Si'a lama akkan ta'an ittiin jalaa ba'e. Kanaaf hin dhaabbaticha dhiisee ba'e. Dhugaan jiru kana. No giftii. Please hin bu'in maalu. Hojii dhaabbatichaaf hojjechuu miti. Maqaa dhaabbatichaa yeroon dhaga'u dhiiga kootu na daanfa. Kan eenyutu sitti himuu danda'a? Namoonni hidhata isa waliin qabdisiin jedhan dhugaa gosa kana sitti himuu hin danda'an. Namni waa'ee koo waan barbaade jedhee nan dinqu. Akka isaan naan jedhan sana akkan hin taaneen of eeggadha. Kana. Araddaa kutaatti aanu. Maalidha maaltu ta'e? Xiqqooshii waa'ee namuu kanatu na dhibeeti. Namuun maal ta'e? Garuu xinnoo akkasii yaaduudha fakkaata. Kanaafan si gaafachuudha. Akka of eeggatuuf sitti himuu hin danda'a. Silas kanarra hin darbitanii. Deebii. Yeroo hundumaa si waliin jira naan jenni. Meeshaa shanoo kenni.